Nageenya dursu daawwattootaa fi hordoftoota lammii Global Media har'a waa'ee bilillee waan qindeessine isiniif dhiyeessineerra. Maarree isinis daawwadhaa irraa baradhaa isiniin jechaa asumaanis subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Warri Awurooppaa yeroo dheeraadhaaf Afrikaa hin beekan ture. Kanumarraan kan ka'e Afrikaadhaan ardii dukkanaa jechaa turan. Akkuma yeroon dabalaa deemuun garuu waa'ee Afrikaa fi saboota isaa beekaa dhufuun isaaniin oolle. Kunis kan danda'ame daawwattoonni yookiin turistoonni tokko tokko gara Afrikaa dhufanii waan hubatan uummata isaaniitti waan himaniifi. Waa'ee Afrikaa jechuun waa'ee lafaa, aadaa, afaanii bal'inaan Awurooppaanota biratti akka beekamu kan godhe jalqaba bittaa fi gurgurtaa garboota Afrikaati. Aadaa fi afaan garbootaa gara Awurooppaatti gurguraman kun Afrikaa akka aadaa fi afaan sooressa qabdu agarsiise. Kun immoo fedhii Awurooppaanonni aadaa fi afaan Afrikaanotaa baruuf qaban kakaase. Namoota Afrikaadhaa gara Awurooppaatti gurguramanii deeman keessa Oromoonnis jiru. Oromoota kanneen keessaas dubartoonni jiru. Dubartoota kanneen keessaa muuxannoon takka kan jara kaanitiin adda. Maqaan warri ishee baasaniif Bililleedha. Kan dhalattee Oromiyaa lixaa bakka Guumaa jedhamutti. Barri isheen dhalatte immoo 1820moota keessa. Dhalattee yoo waggaa 10 guuttu jechuun 1835 haga 36 biyya isheen dhalatteetti lolli gale. Abbaa fi obboleewwan ishii 6 ni ajjeefaman. Bilillee fi obboleettiin ishee immoo booji'amanii garbooman. Sanaan booda obboleeyyan lamaan kun gara Gondaritti fudhataman. Gondarittis obboleeyyan lamaan kun gargar bahan. Gondariin booda Bililleen dura karaa Sudaan Kaartum itti aanee ammoo karaa magaalaa guddittii Misiraa Kaayirootti bara 1837 keessa gurguraaf geeffamte. Yeroo kana biyyoota ba'aa du'achuuf bara 1835 eegalee karaarra kan ture ilmi mootii Jarman tokko Kaayiroo Masiriin ga'e. Maqaan ilma mootii kanaa Harman Paakilar jedhama. Gaaf tokko Paakilar gabaa garboota itti gurguran ilaalcha dhaqe. Guyyaa kana bilillee gurguruuf gabaa baasanii turan. Ilmi mootii kun akkuma naatoo bililleen qabdu argee bituuf itti gaggabe. Ni bitate. Maqaa ishees Mahibuubaa jedhee moggaaseef. Mahibuubaa jechuun afaan Arabaatiin jaalallee koo jechuudha. Yoo kana umuriin bilillee waggaa 12 hin caalu ture. Umuriin ishii xinnaa ta'u malee yaadnii fi hojiin ishii akka nama guddaa ture. Naatoo fi amalli ishii kun akka Paakilar baay'isee ishii jaallatu taasise. Akkuma ishii bitateen do'annoo isaa itti fufuuf Misirarraa gara biyyoota biraa bilillee wajjin adeeman. Paakilar haadha manaa isaa Jarman jirtuuf waa'ee garboota Masirii bitee xalayaa barreesseefii ture. Xalayicha keessatti mucayyoon xinnoo kun namarraa fagaattee jiraachuu waan hin dandeenyeef jaala guddaa inni ishiif qabu hunda barreessee ture. Inni ishii malee ishiinis isa malee jiraachuu akka hin dandeenye deddeebisee barreesse. Qulqullinni garaa ishii fi fedhiin bililleen barumsaaf qabdu guddiseetuma qalbii ilma mootii kanaa fudhate. Kanarraan kan ka'e waanuma arge hunda barsiisuu barbaade. Afaan Arabaa fi afaan Jarmanii akka barattu waan barbaadeef bakka do'ii deemu hundatti Mahibuubaa of biraa hin hambisu ture. Amalli ishii kun amala ilma mootii kan Awurooppaadhaa dhufu qabu akka jijjiiratu godhe. Kanaaf Paakilar yeroo tokko nama dhugaan wajjin jirtu tokko waliin ooleen yeroo baay'ee booda nama dhugaan ta'e jedhee barreesse. Erga waggaa 3f biyyoota baadootan booda bara 1840 Paakilarii fi Mahibuubaan karaa Awurooppaa deebi'an. Yeroo kana Mahibuubaan dhukkubni sombaa waan qabeef baay'ee dhukkubsatte. Nafti ishiis baay'eedhuma huqqatte. Lafeetti baate. Paakilar osoo garaan jibbuu Mahibuubaa mana isaa Muskaa jiru keessatti doktora isaa biratti imaanaa kennatee haadha manaa isaa dhukkubsatte fudhachuu Berliin dhaqe. Yeroo baay'ee dhukkubsattullee Mahibuubaan dardara biyya ishii Oshoo Aagaa jedhamu tokkoon wal barte. Oshoo Aagaa irraan ammoo baayicha Jarman kan afaan Oromoo qoratu Kaarli Tusheek waliin wal barte. Sirba Oromoo kan Mahibuubaan sirbite hayyichi kun galmeessee kaa'ee jira. Walaloo ishee keessaa Bowwoon yoo ana qabee dhukkubsadhee ciise marxoo keenaa ergii boraafadheen ciisa yoo sana nan fayyaa kan jedhu ture. Mahibuubaa ijoollummaa kaasee guddisee jaalallee akka ija isaatti ilaalu kan taasise Paakilar haati manaa isaa waan baay'ee dhukkubsatteef Berliinii gara Mahibuubaatti deebi'uu hin dandeenye. Garuu xalayaa barreesseefii ture. Mahibuubaa dhukkubni guyyaama guyyaatti itti jabaachaa adeeme. Akka hin danda'amne garaan waan beekeef yoo duutu Paakilar akka ishii bira taa'u guddaa hawwite. Fedhii kanas dhukkubsattee barreessuu waan dadhabdeef doktorri ishii barreesseef. Yeroo xalayaan Paakilar ga'u haati manaa isaa baay'ee waan dhukkubsatteef gara Mahibuubaa atattamaan deemuu hin dandeenye. Kanaaf rakkina irra jiru ibsee xalayaa fi meetii maqaan Mahibuubaa jedhamu irratti bocame ergeef. Garuu yeroo xalayachii fi meetichi Onkoloolessa 27 1840 Muskaa ga'u Bililleen yookiin Mahibuubaan arguu hin dandeenye. Sababni isaa Bililleen dhukkuba ishee irraa fayyuu waan hin dandeenyeef hirriba dhuma hin qabneen mo'amte. Egaa
seenaa bilillee kan isiniif qopheessine asuma irratti goolabaa. Warreen lammii Global Miidiyaaf maatii hin taane asumaan subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jechaa qophii biraan hanga wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.